Ashama harka fuunee jirra jirtu ilmaan Oromoo nageenyi badhaadha kan addunyaa kanarra jirtan bakkuma jirtanitti dacharra balalee qilleensarra qaxxaamure gaara koree bahee nagaan kee isinaa ga'u. Asumaan warri maatiin margituu naggisu gammachuu hin taane akka maatiin haa taatan kabajaaf jaalalaan sin gaafadha. Har'a dhimma xiqqoon qaba. Dhimmi kunis maali yoo jettan micaa hiriyaa kiyyaa ijoollota hidhamtoota Suudi Arabiyaa keessa jiran dubbiseetu natti himee ture jechuudha. Rakkina jabaa keessa jiran, hedduu keessa jiran, hedduun keessan dagattanii jirtani. Mootummaan dhaamaan raafamaan kun gashaan jira jennaan galaa jiru jettaniitu isin sati jettaniitu miidiyaa kanarra sati jettanii teessaniitu ijoollee mana hidhaa keessa jiran dhaggeeffadha. Juwaala xiqqishu mobaayilii xiqqoo jechuudha. Mobaayilii xiqqoo $5 jaan ka bitamtu. Riyaalatti immoo riyaala Suudi Arabiyaa bira 25 riyaala 25 hanga 30tti bitamti jechuudha. Mobaayilii xiqqishu ka duraanii sun bilbila qofa kan qaattu kan bilbila bichaasuftu bira 250 hanga 300 bitatan. Maaliif mobaayilii isaan qaban gurguddaa irraa guurratee jira jechuudha. Mootummaan sun irraa guuranii jiran gaafa mana hidhaatti nattu mobaayiliin si harkatti nafu maallaqni kanatti qabdu si harkatti nafu hunda guurratanii jedhan. Sini galaani achi booddee 300 noo juwaalatti san 300 yoo bitatan chaarjeffachuuf kan dhaqee juwaala sanatti gurguratu wayo maal jedhani maqaa ishee Bangaale moo Bangaalesh kan jedhani ummata saba biraa saba biyya namaa jechuudha. Warroota waraqaa seeraa qabantu mobaayilii caccabduu sana waliif funaanee jechuudha. Mobaayilitti nu haaraa miti. Mobaayilii caccabduu suphantu sanatti geessee chaarjii keessaa fixee itti gurgura jedhan. Chaarjitti isumatti deebisanii kennatanii birrii 50 baasanii riyaala 50 jechuun birrii xiqqoo akka meeqa biyyattuu lakkooftan. 1,000 oli 2,000 naannoo birrii 1,000 wayii xiqqoo irrata jechuudha. Kanaan chaarjii tokkitti chaarjeffatanii daqiiqaa muraasa ittiin nama qaasan. Kaardii yoo meeqaan bitatan? Kaardiin tokko yoo birrii 22 taate doolaaraan riyaala achi riyaala Suudi Arabiyaa yoo 20 ka bitamtu taate isaanoo 40 yookiin 50 bitan. Isinii galaane kaardii ittiin siyaasaan kan birrii 60 birrii 50 yoo tole birrii 40 kana gidduutiin bitataniitu dubbatan. Sonoo daqiiqaa 2 yookiin daqiiqaa 5 kanaasuftu. Isinii galaane rakkina badaa keessa jiran. Rakkina ulfaataa keessa jiran. Geexxa xiqqoo nyaatanii jiraachuutti jiran. Qorsoo gubattuu ammas kanatti fidee nyaatanii jiraachuutti jiran. Dhugumaan darbee daa'imman haadha daa'immanii namoota jaaran namoota gurguddoo jechuudha jaarolii gurguddoo kana waa gashee jira biyya. Qeerroon qarreen kan jabaan akkasumatti taa'utti jira. Maaloo saba keessanii hin dagatina. Yaa Oromoo ammallee hirruma deema hanka namni tokko hin hafiinitti amma mana hidhaa sana keessa namni hunduu ba'utti kuuku jedha hiyyaa dabarsaa. Iyyaa siniin jedhe dhumuu jiraan harkatti. Mootummaan kun nuuf hin nahu biyya keessaa yoo lubbuu fixu jira nyaachuu jira. Abbaa qabeenyaa saamsisuutti jira. Biyya maal qabnaa miti garuu rakkina isaanii kanarra dhaqanii biyya abbaa isaanii keessatti iyyuu rakkachuun wayyaa. Kanaaf iyyuu yaa Oromoo yaa saba bal'aa maaloo hin dagatin asa hidhamtoota biyya namaa keessa jiran. Biyya isa jedheesiniif himuu hin danda'u. Suudi Arabiyaa keessa gidda maal jedhama Makkaa jedhama maal jedhama Riyaadiin jedhama. Kanaaf iyyuu akka sagalee taataniif kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaanii naaf galatooma isiniin jechuun barbaada. Nagaan tura. Turtii gaarii.